السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجان كوكا بجاف جلالا بكا جرتنوتي سين هاجو نوردفا مي فيديو كان دايرو توكوف فيديو اوكي فيديو كان اكتر جتن حالا بربادنين قرأتشو كان دنديسن اوكي سامبودا اما كالتومان اسيباني اما بكا كان ندفنا ابلكيشني كان نبوفنا اتبودا كيسا سينا غافا كيسا سينو حالا كانان نوفيدا سامبودا asne filanna samboda videon yoo dalgatti silkiin dalgaciise waraabame asirratti filattan yookaan immoo as filattan 916 akka ol kaastan dhaabdaniin asirratti filanna amma video ol kaasennaa waraabe waan ta'eef samboda bakka kana ni filattan kunooti achi booda eddee kana gurraacha kana ranne buuftu samboda dhuftanii gizee tokko gaditti tuqxanii bifa keelloo kana alenne fide qubaan akkana sarkiftu samboda elefatanii daarii kanaan fidanii akkanatti geessanii sana booda bakka kana ni rukuttu achis miidiyaa bakka jedhu kana ni rukuttu sana booda bakka kana kaameraa bakka jedhu bakka viidiyoo keessatti waraabbattan ni rukuttu achi booda kaamerachi viidiyoochi haala kanaan waraabame sana booda bakka kana ni rukuttu adii godhu rukuttu maaliif bakka kanatti guutee akka inni wanti godhuuf sana booda viidiyoocha keessan viidiyoo haala inni waraabamu yeroo tokkoof viidiyoocha ni dhaggeeffanna sagalee isaa waan eeguuf okay carqii shuraaba keessanii shuraaba diimaa ta'uu barbaada samaawii ta'uu barbaada lumutti ta'uu magariisa utuu ta'e filatamaadha sadan kanatti carqii tokko taasifachuu barbaada shuraabni keessoo kun achi booda viidiyoochi haala kanaan waraabame jechuudha duwwaansa amma immoo viidiyoocha kana tirfii jiru itti kunna waan ta'eef tirfiin jiru qubaan gizee tokko kana gadi rukuttanii bifa asirratti gadi rukuttanii kunooti bakka kana rukuttanii bakka kana bifa maqasii kana sanii baasa san booda fiillafiiti itti kuttan sana booda ammas gizee tokko akkanatti kutanii quba keessaniin irra tursiiftanii gadi qabdanii akkana fuuldratti kuttan san booda gara dudduubaatti akkana kuttanii gara dudduubaatti hammas tirfii bakka hamma jirtu kana itti kutuun barbaada waan ta'eef gizee tokko siin warratti gara kuteen san booda bakka maqasii kanaan dhufa san booda gara gadii kanatti kunoo gara kanatti tikutiidhaan nan kuta san booda amma kallattumaan deena rukutee miidiyaa bakka jedhutti hin deebi'e ammas kunooti gaafa nas dha'u ni mul'ata sirriitti isinitti mul'ata natti fakkaata sana booda viidiyoo amma hojjetachuuf viidiyoo kana asirraa si fuudhee filadha viidiyoo kana fakkeenyaaf isa kanas akkuma sammaa bakka kana rukunne kunuuti bakka kana ni rukunna san booda tirfii gara kana jiru itti kutii jedha tirfiin gara kana jiru fakkeenyaaf okay itti kuteera argitanii gardanatti san booda bakka kana qubaan gadi qabdanii asitti wal qixxeessitan sana booda akka inni wal qixxaatuuf gara dudduubaatti fuulduraas akka inni waliin caallee wal qixxeessitan wal qixxeessanii san booda eessa dhattanii bakka kanatti rukutanii kallattumaan as dhuftan kunooti tuqaa sadii bakka kanatti ni rukuttu sana booda eddee kana ni rukuttu keessa deebistu viidiyoocha keessa deebiteetta sana booda bakka kanatti ni rukuttu
addee kanatti akka dogongorre kirrii diimtuun kirrii keelloon kun hamma garagadiirra jira. Hamma immoo ol godheera. Keellocha olitti gorraan irraan gadee kanatti kunooti bakka kana ni filattanii bakka mudhii qabatti dhaawattu kana achi okkeetti jettanii sana booda bakka kana ni rukuttu. Achiis bifa shuraaba keessanii diimaadha waan ta'eef shuraabni koo diimaadha waan ta'eef diimaa sanniin filadha ni rukuta. Sana booda raatitti jedhee hamma asittiin oofiti godha. Sana booda footochi kun asitti gurraacheera footoon kun. Sanaaf footochaa bakka kanatti immoo akkanatti buteen footocha qulqulleessa. Okay? Amma asitti raatitti godheen dhiifama. Raatitti godheen kana booda mee viidiyoo chalaallaga. Amma ol siqee jira waan ta'eef iddoo kanatti gurraachi jiru kun viidiyoocha kana nan gadi hin buta. Akkanatti gadi buta. Aye? Okay. Haala kanaan bakka kana gurraacha olii sanatti akkana gadi rukunnee isaafis maqasiin kunooti maqasicha sana asitti fudhannee gara tirfii gara kanaatti kunna. Sana booda viidiyoon keenya hojjetamee jaalateera jechuudha. Achitti sana booda irraa as rukuttaniga iddoo kana bakka kana ni rukuttu. Bakka kanas darbitanii ni rukuttu. Achi booda lakkaa'uu jalqabeera kun asitti akkuma argattan. Sana booda gaafa lakkaa fidee gamanaan baasu baheeraa jechuudha. Hojjetamee jaalateera jechuudha. Viidiyoon keessan gadi isinii bu'eera jechuudha. Ulfaadhaa galatoomaa fayyaa ta'aa. Sin jaalladha.